raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota 3 wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota Impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Guyyaa abaaramaa seenaa gootota Oromoo tokko tokko ashamaa harka fuunee dhaggeeffattoota keenyaa fi hordoftoota keenya. Qophii keenya har'aatiin guyyaa gootota Oromoo Eebla 15 bara 2024 yaadatamee oole sababeeffachuudhaan barreeffama obbo Tochaa Abbaa Fardaa barreessanii fuula feesbuukii isaaniitii irratti maxxansan irraa fudhatamee isinii dhiyeessina. Qopheessan Duubee Wayyeessaa kan isiniif dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuutii nu waliin tura. Onkoloolessi 18 barri 1986 guyyaa sanbata duraarra oole. Guyyaa abaaramtuu injiinaroota qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Muhee Abdoo, Jaal Gazuu Waaqee, Jaal Gazaanyi Kaasawun Jaarraa, Jaal Kabbadaa Damissee Torchii fi dararamaa mana hidhaa Maakalaawii waggaa 6 booda halkan mana hidhaa keessaa baafamanii sirna mootummaa Dargiitiin itti ajjeefamanii. Gootonni kun bara Oromoon dukkana gabrummaa keessa ture dura dammaqanii uummata kana sadarkaa fi bifa adda addaatiin ijaaranii gara falmii qabsoo abbaa biyyummaa Oromootiif godhamu irratti hiriirsuun qabsoon bilisummaa Oromoo bakka amma ga'ee jiru kana keessatti qoonni isaanii kanneen sadarkaa duraa irratti argaman keessaa isaan tokko. Goonni seenaa dheeraa malee lubbuu dheeraan qabu akkuma jedhamu ta'ee hojii fi seenaan isaanii boollaa olitti hafee dhalootarraa kan dhalootatti darbu ta'ee akka jiraatu beekamaadha. Jaal Haayiluu Daargee qabsaa gameessa dhuma bara 1970moota irraa qabee hanga mootummaa abbaa irree Dargii gara awwaala isaatti gaggeeffamutti Maakalaawii keessatti dararamaa kan ture. Gootonni qaaliiwwan kun akkaataa ajjeefamuu isaanii amma isaan ajjeefamanitti kan mana hidhaa kana keessatti waliin dararamaa turan sirna kabajaa guyyaa gootota Oromoo koreen tumsa waraana bilisummaa Oromoo qopheesse irratti argamanii Onkoloolessa 10 bara 1986 halkan irriiba keessaa kaafamanii fuudhamanii akka ajjeesan ibsanii jiru. Jaal Muhee Abdoo qaroo saba kanaa yuunivarsiitii Finfinnee keessattis ta'ee alatti Oromoo sadarkaa adda addaatti ijaaree akka bilisummaa uummata isaaniitiif falmatan kan godhaa turedha. Baruma Dargii kana keessa qabsoo hidhannoo eegaluuf namoota muraasa waliin gara Somaaliyaa deemanii haalli mijachuu fi dinnaan gara biyyaatti deebi'an. Jaal Muhee Abdoo hooggantoota adda bilisummaa Oromoo keessatti nama sadaffaa, Jaal Magarsaa Barii fi Jaal Gadaa Gammadaatti aanee nama jiru ture. Qabsoo hidhannoo gaggeessuuf dirree ba'aa osoo jiruu rakkoon mannee yookiin hiccitiin Finfinnee keessatti ijaaramanii jiran irra geenyan rakkoo sana dandamachiisuuf yookiin furuuf ba'aa Oromiyaa irraa gara magaalaa Finfinnee dhufe. Dhibeen irra qabsoo kana keessa jiru bara sanas waan tureef ijaarsa Finfinnee keessa jiru toora qabachiisuun qajeelfama dhaabaa barbaachisu kennee xumuruun gara irraa dhufe ba'aa Oromiyaatti deebi'uuf osoo qophaa'uu harka basaastota Dargii keessa seene. Ajajaa dhibbaa Yiggazuu Waaqee. Jaal Yiggazuu Waaqee barumsa isaa akkuma xumureen duraanuu mannee dhoksaan ijaaramee jiru keessa waan tureef akka qabsoo bilisummaa Oromoo gargaaruuf mana barnootaa ogummaa seera waraanaa seenee ajajaa dhibbaa ta'ee eebbifamee akkuma xumureen waraana bilisummaa Oromoo ba'aa Oromiyaa jirutti dabalame. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo bara sana jiran qabsoon bilisummaa Oromoof godhamu gama hundaanuu akka itti fufu irratti hojjechaa waan turaniif
hoogganummaa Jaal Higgazuu Waaqee jalatti gareen tokko qabsoo hidhannoo gaggeessuuf baa Oromiyaa irraa ka'ee dhiya Shaggar aanaa Amboo baadiyaa Waddeessaa keessa qubate. Mootummaan abbaa irree Dargiin woboon Waddeessa ga'e jechuu gaafa dhaga'u waraana bilisummaa Oromoo jechuu dhiisee barri isaa Sumaalee fi Itoophiyaan wal waraanaa waan turaniif waraanni Sumaalee Amboo ga'ee jira jechuun uummanni fi waraanni Dargii gara Waddeessatti akka duulan godhe. Dhukaasa irratti banuun gaggeessaa gartuu kanaa kan ta'e ajajaa dhibbaa Higgazuu Waaqee baatii fulbaanaa 1980 rukutamee harka waraana Dargii seene. Jaal Gazzaanyi Kabbadaa Jaarraa. Jaal Gazzaanyi qaroo namaa jaala dandeettii guddaa qabu akka ta'e namoonni hedduun kan ragaa ba'anidha. Sadarkaa biyya sanaatti waldaa hojjettoota Itoophiyaa keessatti nama lammaffaadha. Ijaarsa magaalaa aangoo fi dandeettii qabutti gargaaramee har'a seenan isaa gadi bahee mul'achuu baatus qooda guddaa jaala qabudha. Dargiif amanamaa fakkaatee ijaarsa qabsoo bilisummaa Oromoof jaala bu'aa olaanaa buusedha. Jaal Muhee Abdoo bosona Oromiyaa irraa gara Finfinneetti yeroo dhufe isatu isa simate isa bira taa'aa tures. Gaafa Muhee Abdoo qabamu eenyummaan Jaal Gazzaanyi Dargii biratti beekame. Jaal Muheen qabamee bakki inni jiraachaa ture Jaal Gazzaanyi bira ta'uu akkuma beekameen to'annoo jala oolee manni jireenyaa isaa yeroo sakattaamu waan hedduun akka argamu ni hubatama. Jaal Muhee fi Jaal Gazzaanyi akkuma harka Dargii keessatti kufaniin ijaarsi yookiin mannee Finfinnee keessatti ijaaramee jiru kan Jaal Muheen furuuf gammoojjii bahaa Oromiyaatti itti dhufe dabalatee tika mootummaa Dargii harka seene. Qabsaa'onni ijaarsa kana keessa turan gariin mana hidhaatti guuraman, gariin ammoo gara bosonaatti deeman, gariin ammoo biyyaa bahan. Keessi ofii nagaa yoo dhabe balaa hamaan ijaarsicha irra akka ga'u beekamaadha. Jaal Kabbadaa Damissee. Jaal Kabbadaa Damissee ministeera qonnaa keessatti sadarkaa olaanaarra kan ture qabsaa jabaa jaala turedha. Aangoo fi dhageettii mootummaa Dargii keessatti qabutti gargaaramee miseensota waraana bilisummaa Oromoo baa Oromiyaa irraa dhufan gara Ambootti akka darban kan godhedha. Naannoon dhaloota isaa naannoodhuma Amboo kana waan ta'eef naannoo kanatti namoota hedduu ijaaraa akka ture ni dubbatama. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo gara Ambootti dhufuu. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo bara sana jiran kan Shinniga keessatti wareegaman dabalatee qabsoon bilisummaa Oromoo gama maraan akka itti fufu karoora godhatanii lafaa qaban hojiitti hiikuuf giddugaleessa Oromiyaatti qabsoo hidhannoo eegaluuf beektota naannoo Amboo baadiyaa fi magaalaa keessatti harka lafa jalaatiin ijaaruu erga eegalanii bubbulanii jiru. Ijaarsichi baa Oromiyaa sulula Goblee irraa hanga Finfinneetti, Finfinnee irraa hanga magaalaa fi baadiyaa Ambootti erga lafa qabateen booda kabajamoo Obbo Argaa'uu Dinqaa gidiraa waraanaa gaggeeffamuuf deemu kana hoogganuuf dirqama fudhatanii jiru. Humna dabalataa garee miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessaa hoogganummaa ajajaa dhibbaa Higgazuu Waaqeetiin durfamu baa Oromiyaa ka'ee baadiyaa Amboo kan taate Waddeessa ga'e. Isaanis miseensonni woboo baa Oromiyaa irraa Waddeessatti argaman Jaal Higgazuu Waaqee, Jaal Abdii, Jaal Muktaar yeroo ammaa US Texas kan jiraatu, Jaal Gannatii Dheeressaa Finfinneedhaa kan itti dabalame yeroo ammaa biyya Deenmaark kan jiraatuu fi jaala biroo kanan maqaa isaa hin yaadanne ture. Bara rakkoo kana keessa naamusaa fi iccitii guddaadhaan garee miseensota woboo kana baa Oromiyaa irraa konkolaataan oofee kan fide yeroo ammaa USA Minnesota kan jiraatu Jaal Getaachoo Baa'isaati. Qabsaa'ota kanas ta'ee meeshaa waraanaa qophaa'ee jiru gara dhiya Shaggaritti dabarsuu keessatti Jaal Abboomaa Mitikkuu, Jaal Kabbadaa Damissee fi Jaal Galaasaa Dilboo aangoo olaanaa Dargii keessatti qabanitti gargaaramanii akka ta'e namoonni hojii boonsaa kana keessatti qooda fudhatanii yeroo har'aa lubbuun jiran kan ragaa ba'anidha. Keessattuu Jaal Abbaa Xiiqii hin sarmuu yookiin Jaal Abboomaa Mitikkuu konkolaataa meeshaa waraanaa baattee jirtu keellaa gafarsaa dabarsee meexxidhaan ga'ee akka deebi'ee qabsaa'onni hedduun ragaa ba'u. Sochii qabsoo waraana bilisummaa Oromoo giddugalaa. Mootummaan abbaa irree Dargii fi dabballoonni isaa osoo hin beekne waraanni bilisummaa Oromoo Jaal Argaa'uu Dinqaatiin hoogganamu Waddeessa irraa karaa adda addaatti babal'achuun qunnamtii horachuu eegale. Karaa Meettaa Roobii yeroo sana waraana Dargii adabaa kan ture Dachaasmaach Kabbadaa Buzunash ni jira. Karaa Jalduu fi Cobii ammoo Diggoo Daadaa fi Maccaa Oofuu Nyamar dabalatee gootonni Jalduu kan Mul'ataa Faayisoo Wagii Sattoo Raggaasaa Faayisaatiin gaggeeffaman Dargii irraa bilisoomsanii waan jiraniif Obbo Argaa'uu Mul'ataa Faayisoo fi Wagii Sattoo waliin qunnamtii horatanii jiru.
Bifa kanaan qabsoo hidhannoo giddu galeessa Oromiyaa dhiya shaggaritti eegaluuf osoo jiranii haala hin beekamneen miseensota waraana bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa irraa dhufan keessaa tokko badee harkasaa hooggantoota dargii Amboo jiranitti dhaqee kenne. Lola waraana bilisummaa Oromoo Waddeessa jiru irratti baname. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa irraa dhufe sababa hin beekamneen badee harkasaa hooggantoota dargii Amboo jiranitti akkuma kenneen dabballoonni dargii fi diina qabsoo Oromoo guddaa kan ta'e itti aanaa bulchaa Jibaatiif Maccaa kan ture yeroo ammaa lubbuun kan jiru ajajaa 50 Maatiyaamee Bakuruu Naasuu irraa kan ka'e atattamaan waraanni guddaan Waddeessaa fi Xuleetti akka duulu ajaja dabarse. Jaalli baha Oromiyaa irraa dhufee harka isaanitti kennate loqoda yookiin aksantii baha Oromiyaa waan dubbatuuf yeroon isaa Sumaalee fi Itoophiyaa gidduutti waraanni gaggeeffamaa kan ture waan ta'eef loqoda gurbaatti gargaaramuun woboo jechuu dhiisanii waraanni Sumaalee lootee galtuun Waddeessa geessa jedhanii olola gadhiisan. Yeroo ololli kun gaggeeffamu bara baraan fulbaanni 2 guyyaa mootichi aangoo irraa bu'e kan kabajamuun walirra waan bu'eef namootaa fi bakka bu'oota aanaa 9 Jibaatii fi Maccaa keessaa magaalaa Ambootti guyyaa ayyaana sanii kabajuuf argaman kanatti Maatiyaamee Bakuruu fi kaadiroonni isaa waraanni lootee galtuu Sumaalee biyya keenya seentee jirti hidhaa ka'aatii Waddeessaa fi Xuleetti duulaa jechuun murtii dabarsan olola daangaa hin qabne gadhiisan. Kaadiroonni dargii fi Maatiyaamee Bakuruu waraana hedduu qabatanii Waddeessaa fi Xuleetti duulan. Kabajamoo obbo Argaa'u Dinqaa fi miseensonni woboo Jaal Yiggazuu Waaqeetiin hoogganaman karaa maraan itti marsuun lola irratti baname. Lola hamaan erga irratti baname booda goonni Oromoo ajajaa dhibbaa Yiggazuu Waaqee rukutamee harka isaanii keessatti kufe. Obbo Argaa'u fi gootonni biroo lola kanarra turan hundi to'annoo waraana dargii jala oolan. Beektonni Amboo hundi to'annoo jala ooluu. Diinummaa Oromootiin kan beekamu sanyii Amaaraa kan ta'e Maatiyaamee Bakuruu caasaa magaalaa Finfinnee irraa hanga baadiyyaa dhiya shaggaritti ijaaramee lafa qabatee jiru hidda kutuuf beektota Amboo qabdu kan ijaarsa kana keessa jiran hundi akka to'annoo jala oolan yoo qabamuu didan ammoo akka tarkaanfiin abiyootii irratti fudhatamu murtii dabarse. Bifa kanaan magaalaa Finfinneetii qabee hanga baadiyyaa Waddeessaaf Xuleetti namoonni hedduun to'annoo jala oolan. Namootaan mana hidhaa keessatti isaan beekuuf kanan maqaa isaanii yaadadhu amma tokko. Jaal Kabbadaa Damissee Ministeera Biiroo Qonnaa keessaa, Obbo Gabbisaa Lammeessaa dhaabbata Save the Children, Obbo Awwaqaa Biiroo Odiitaraa, Obbo Gazzaanyi Dalasaa, Obbo Shifarraa Baalchaa, Obbo Fayyisaa, Obbo Gaaddisaa, Jaal Baqqalaa Tafarraa yeroo ammaa Jarman kan jiraatu, Obbo Xilaa'uun Hirphasaa bulchaa aanaa fi jaallan biroo magaalaa Amboo keessaa, Obbo Fufaa Gaalessoo Daariktara mana barumsaa, Obbo Waldayyesuus Mangashaa Daariktara mana barumsaa, Obbo Mul'isaa Gammachuu bulchaa aanaa, Obbo Morodaa Moosisaa dhaloota hedduu kan qabsootti guddise nama qooda guddaa qabsoo Oromoo keessatti qabu dhimma Jawaarin kan wal qabateen waraana Bilxiginnaatti magaalaa Amboo keessatti kan ajjeefame Obbo Mitukkuu Tuujjoo Barsiisaa, Obbo Lammaa Jabeessaa Barsiisaa, Obbo Alamuu Lammeessaa Baankii Daldala Amboorraa, haadha Baqqalaa, haadha manaa Obbo Argaa'u Dinqaa fi namoota biroo maqaa isaanii kanan irraanfadhe hedduudha. Qotee bultoota Waddeessaa fi Xulee, Shaambal Dirribsaa Moosisaa, Obbo Qaroo Aanaa ilma isaanii Tulluu Qaroo waliin, Obbo Dhaabaa ilma isaanii Baddeessaa Dhaabaa waliin, Obbo Wadaajoo Bultii, Obbo Barsiisaa Abbaa Qanaatuu, Obbo Amantee, Obbo Itichaa, Obbo Guddataa Dagabaasaa fi namoonni biroo dheerina yeroo irraa kan ka'e kanan maqaa isaanii irraanfadhe hedduudha. Obbo Getaachoo Baa'isaas gartuu waraana bilisummaa Oromoo kana konkolaataan baha Oromiyaa irraa gara Ambootti oofee fidee to'annoo jala oolee jira. Ijaarsi gadi fageenyaan iccitii olaanaadhaan baadiyyaa baha Oromiyaa irraa hanga baadiyyaa lixa shaggaritti ijaaramee ajajaa 50 Maatiyaamee Bakuruu fi kaadiroota isaatiin dhabamee jira. Qabsoo hidhannoo giddugaleessa Oromiyaatti ABO'n eegalee bakka guddaa ga'a jedhamee eegamee ture. Mootummaan Abbaa Irree Dargii injifannoo gonfachuun sabboontota maqaan isaanii armaan ol jiru kanaaf kan biroo irra caalaa isaanii hanga gaafa mootummaan Dargii barbadaa'utti yookiin dhabamutti mana hidhaa keessatti dararaa kan turan yoo ta'u, qabsaa'ota qaalii fi injiinaroota qabsoo kanaa kan ta'an Jaal Muhee Abdoo, Jaal Yiggazuu Waaqee, Jaal Kabbadaa Damissee, Jaal Gazzaanyi Kaasaawun Jaarraa waggaa 6 ol mana hidhaa keessatti dararaa turanii onkoloolessa 18 bara 1986 halkan walakkaa mana hidhaa Maakalaawii keessaa fuudhanii deemuun gara Kotobeetti geessanii ajjeesanii hunda isaanii boolla tokkotti awwaalaman. Abbaan keenya gootichi Oromoo Obbo Argaa'u Dinqaa gidiraa manuma hidhaa kana keessatti reebicha irra gaheen addunyaa kanarraa godaanan.
osoo lubbuun isaanii keessa jirtuu dhaamsi ijoollee isaanii fi qabsaa'ota Oromoof dhaaman qabsoo lubbuun kiyyeetti dabarte kana adaraana jalaa karaatti hin hambisinaa jedhanii darban jedhu warri bira turan. Ijoolleen isaanis dhaamsa abbaa isaanii galmaan ga'uuf osoo itti dadhabanuu Jaal Ajjamee Argaa'u dabarte. Jaal Baqqalaa Argaa'u ammoo bara 1992 waraana ABO kaambii guddaa kiiramuu jiru keessa ture. Waraanni wayyaanee dhukaasa irratti bantee garii yeroo wareegaman gariin ammoo to'annoo jala yeroo oolan Jaal Baqqalaa Argaa'u waraana irratti banamerraa hafee keessa darbuun mana abbaa isaa qarqara magaalaa Amboo kan jiru yeroo ga'u waraanni wayyaanee rasaasa akka bokkaa itti roobsuun ajjeesan. Nutis qabsaa'aan ni kufaa qabsoon itti fufa jecha jedhuunuuf jajjabeessaa qabsoon itti fufee bakka amma geenyee jirru kana geenyee jirra. Xumura qabsoon bilisummaa Oromoo bu'uurarraa qaba akka hin jignetti dhaabbatuyyuu rakkoon alagaan nurratti uumu osoo hin taane rakkoon keessoo keenya dhabamee hin beeku. Rakkoon keessa keenya jiru ammoo bara dhufaa darbaa jiru umurii gabrummaa nurratti dheeressee dhaloota nyaachuu malee hawwii fi fedhiin uummata kanaa galma hin geenye yookiin hin ga'usi. Qabsaa'aan kaayyoo fi akeeka tokko qaban sarara tokkorra yoo jiraatan kaayyoon isaa galma barbaadamu akka ga'u ifaadha. Muhee Abdoo rakkoo qabsoo Oromoo keessa jiru furuuf gammoojjii baha Oromiyaa keessaa Finfinnee dhufee harka diinaa seene. Waldhageettiin yoo hin jiraanne kanan jedhe malee kan isin jettan hin ta'uun yoo jiraate dhumni isaa gabrummaa ofirratti dheeressuudha. Jaalli miseensa waraana bilisummaa Oromoo baha Oromiyaa irraa Waddeessatti argame sababiin badee dargiitti harka kennate beekamuullee baatu rakkoon akka jiru ni tilmaamama. Rakkoon qabsaa'ota jidduu yoo jiraate kufaatii fi balaa hamaa akka qabu beekuun xiinxalaa siyaasaa ta'uu nama hin barbaachisu. Hoogganoonni qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo ammaa gaggeessaa jiran seenaa qabsoo kanarraa waan tokko barattanii rakkoo isin jidduu jiru xumurachuun isin irraa eegama. Xumurree galatoomaa. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa.